hojiin akkuma ilaaltan kana hojiin bu'aa baay'ee hedduu qaba. Bu'aa baay'ee hedduu kana keessatti nullee ofillee fayyannee biyyallee fayyadaa jirra. Warra hojii hin qabnellee hojiidhaan baay'ee isaan deeggaraa jirra. Hojjettoota baay'ee of jalatti qabannee hojjechiisaa jirra. Ofii keenyaallee jijjiirama guddaarra jirra. Jiruuf jireenyi keenya kaadhaatii fi duraanii walittuun dhufu walillee madaalu. Nu lafa xiqqaarraa kaafnee waan guddaa arganne ammallee lafa xiqqaarratti sodalannu lafa guddaallee fudhannee jirra. Lafa guddaa sana irratti illee babal'isnee dalaguu lafa qopheessinee jirra. Sanyiillee qopheessinee dhaabuudhaaf karoora qabannee jirra. Hojii dhabeeyyii turreeyyuu waldaa nama 5 taanii liqii fudhatuudhaan kaanii gurmuufne maataadha. Kanarraa kaaniiti jalqaba timaatimaa fi qaaraa dalagaa turreeyyuu asin dura. Amma oomisha keenya guddisuudhaan kaapitaalli keenyallee adaduma guddataa deemuun gara oomisha isin agartan kana gara paappaayyeetti dabarree jira jechuudha. Kana malees bu'aa nuyi arganne paappaayyee kanarraa guddaadha. Nurra tareellee nama biraa uummata hojii hin qabneef hojii uumnee jira jechuudha keenya bichaas.